Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa humnoota mootummaa naannoo Sumaaliin weeraramaa jiru dubbii walitti bu'iinsaa dheedaa fi bishaan irratti uumame fakkeessee dhiyeessuudhaan dhimma salphachiisaadha jedhee jiraattonni godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaqsaan. Naannoo Oromiyaatti karoora dijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 karoorfame milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himameeti jira. Naannoo Tigraay keessatti beelli akka meeshaa waraanaatti bakka bu'eera jechuun ibsame. Oduu biyya alaatiin Tiraamp beekamtii biyyummaa Somaalilaand mirkaneessuuf ammatti qophii miti jechuun ibsanitti jiru. Ashama harka funee akka murtee hordoftaa fi daawwattootaa JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhee isinitti hima. Kanan gammaa isinitti himee hanga footoo oduuti amma gara bal'een oduu keenya isin dabarsa. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa humnoota mootummaa naannoo Sumaalee weeraramee jiru dubbii walitti bu'iinsa dheedaa fi bishaan irratti uumame fakkeessuudhaan dhiyeessuun dhimma salphachiisaadha jedhan jiraattonni godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaqsaan. Daangaan Oromiyaa cabsee seenee uummata irratti haleellaa raawwataa jiru humna addaa mootummaa naannoo Sumaalee bobbaaseedha jechuudhaan humni kun immoo akkamiin dheedaa fi bishaan walitti qabame jedhanii gaafataa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Caasaan mootummaa kan godina Harargee Bahaa fi Aanaa Cinaqsaan humna guddaan konkolaataa waraanaatiin fe'amee daangaa ce'ee dhufe haleellaa raawwatu walitti bu'iinsa dheedaa fi bishaan jedhe daangaa Oromiyaa tiksaa jennee hin abdannu jechuudhaan jiraattonni himaniiru. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa obbo Abdul Najid Abubakar ofii isaaniitii sabaan Somaalee waan ta'aniif immoo miidhaan Oromoo itti hin dhagahamu kan jedhan jiraattonni caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa ta'anii naannoo Somaaleetiif akka hojjetaa jiranis himanitti jiru. Dhiyeenya kana immoo mootummaan naannoo Somaalee karaa cufee Aanaa Cinaqsaan marfamaa keessa galchee torbaniif akka tures dhagahameera. Aangoon godina Harargee Bahaa fi Aanaa Cinaqsaan garuu rakkoo wayituu akka hin jirre raayyaa miidiyaatti akka himanis ibsanitti jiru. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa obbo Ahmadiin Najaa Abubakar waggoota darban daangaa naannoo Sumaalee godina Faafan Aanaa Tulluu Gulladee fi naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaqsaan lafa dheedichaa fi bishaanii walii wal qabatee waldiddaan akka uumames ibsaniiru. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa obbo Ahmadiin Najaa Abubakar kana haa jedhanii malee torbanoota lamaan darban Aanaa Cinaqsaanitti humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee daangaa ce'anii dhufanii haleellaa raawwataa jiraachuu miidhaa akka gaggeessanis himameera. Guyyoota muraasa kana immoo aanaalee Faddisii fi Gursumitti humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee haleellaa akka raawwataa jiranis himameera. Bulchaan Aanaa Cinaqsaan obbo Mustafaa Umar immoo uummanni nageenya isaa eeguuf misooma ariifachiisuuf fedhii qabu rakkoon nageenyaa akka hin uumamne hirmaannaa olaanaa taasisaa jiraachuu rakkoon akka hin jirres ibsaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee babal'ifannaa lafaatiif jiruu dhiisanii dhimma walitti bu'iinsa xiqqaa lafa dheedichaa fi bishaanii fakkeessanii dhiyeessuun isaanii dallansiisaa jiraachuus ibsaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee lafa Aanaa Cinaqsaan muratee aanaa 3 hundeeffatee jechuudhaanis ibsaniiru. Aanaa Tulluu Gulladee fi erga hundeeffamtee bubbulee jiraachuu eeranii aanaaleen biyyoo fi Dariimuu immoo jedhamanii immoo caasaa haaraa manni maree naannoo Sumaalee dhiyeenya rakkaase keessatti hundeeffaman hojii jalqabsiisuu sochitti jiraachuus himaniitu jiru. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Bahaa obbo Ahmadiin Najaa Abubakar ofii isaaniitii sabaan Sumaalee waan ta'aniif immoo miidhamni Oromoo itti hin dhagahamu kan jedhan jiraattonni caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran immoo naannoo Sumaaleetiif immoo akka hojjetaa jiranis himanitti jiru. Naannoo Tigraay keessatti beelli akka meeshaa waraanaatti bakka bu'eera jechuun himameera. Gabaasawwan du'aatii buufata buqqaatotaa Tigraay keessatti gabaafamaa jiruun wanta mudate yookaan immoo kan akka mul'atu danda'u hin beekamne miti waan eeggamudha jechuunis ibsameera. Erga adoolessaa bara 2024 as immoo namoonni nyaata malee akkasumas immoo qorsa hin argatin turan dhibbantaan lakkaa'amaa jiraachuun himameera. Rakkoo hanqina nyaataa kanaanis immoo dubartootaa fi daa'imman hedduun miidhamaa jiraachuun himameeti jira. Waliigaltee Piriitooriyaalii kanaan immoo Sadaasaa bara 2022 mallatteeffamee ture walii waraansa ture dhaabuuf qofaaf kan dhaabbate yoo ta'ullee
Waliigaltee kanaan immoo sila mootummaan federaalaa Itoophiyaa tajaajilawwan hawaasaaf bu'uuraalee misoomaa lafaa dhaabu irratti waliigaluurra himameeti jira. Kanaanis immoo hojiin barattoonni akka gara mana barnootaatti deebi'an taasisuudhaan horsiisee bultoonni immoo qonnaan bultoonni gara dirree isaaniitti deebi'anii gochuuf hojjettoonni mootummaa immoo gara waajjiratti akka deebi'an hojii idilee jalqaban taasisuu kan jedhu qaama waliigalteerra gahanii turuunis ni yaadatama. Naannoo Oromiyaatti karoora dijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 karoorfamee milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himameera. Guyyaa har'aa Mosoojjiin paartii badhaadhinaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatiin hojjetamaa jiru bakka hooggantoonni olaanaan argamanitti eebbifameera. Miseensonni kunis immoo imala Itoophiyaa dijitaalaa uumuuf immoo eegalame milkeessuuf keessatti qooda olaanaa akka bahatanis eerameera. Paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa hoogganaa damee siyaasaa obbo Namarraa Bullii paartiin badhaadhinaa biyya dinagdee badhaatee ijaaruuf immoo teekinooloojii irratti xiyyeeffachuudhaan addunyaa dijitaalawaa faana dorgomaa ta'uuf immoo karoorfamee hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Dijitaalli Itoophiyaa bara 2030 eegalame dhugoomsuuf immoo naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jiraachuu obbo Namarraan dubbatan. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa obbo Mokonnan Bayyanaa Mosoojjiin guyyaa har'aa eebbifame kun immoo hojii maataa paartii badhaadhinaa kan ammayyeessu ta'us himaniiti jiru. Teekinooloojiin Mosoojjii kun immoo seektaroota mootummaa fi fakkeenya ta'uudhaan hojii maataa isaanii akka ammayyeessan kan gargaaru ta'uu dubbachuu isaanii odeeffannoo biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu bargamaa isinitti hima. Tiraamp beekamtii biyyummaa Somaaliilaandiif mirkaneessuuf ammatti qophii miti jechuun ibse. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp akka weelaa isaanii Beeniyam Naataanyaahuu murtee Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa dafanii akka mirkaneessan hin ibsine. Murtee kanarratti immoo ga'umsa michoota isaanii baha jiddu galeessaa irratti qo'annoo gahaa akka hin fudhatin murteen kun immoo Niiwuyoork Poostii ibseeti jira. Israa'el ibsa jimaata gara galgalaa baasteen addunyaarraa biyya jalqabaa Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa kennitee taatee jirti jechuun ibsite. Naataanyaahuu wiixata dhufu kana Tiraamp waliin kan wal argan yoo ta'an immoo dhimma kana irratti pireezidaantii USA waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Wayita pireezidaantiin Somaaliilaandii waliin mari'atanitti immoo Naataanyaahuu dhimma kanaafis immoo waliigaluu waan Somaaliilaandii pireezidaantii Tiraampii waliin ni mari'annaa jechuudhaan immoo Abdurrahmaan Muhammaditti himaniiti jiru. Garuu Tiraamp akka dubbatanitti wayita Naataanyaahuu waliin wal arganitti immoo araara nagaa Gaazaa irratti malee dhimma Somaaliilaandii irratti akka hin xiyyeeffanne ta'uu ni dubbatu. Tiraamp Somaaliilaandiin qaama waliigaltee biyyoota musliimaa kanaan Israa'el waliin hariiroo qaban Abrahaam Akkoordii jedhamu ta'uu ishee hangas waan isaan raajee hin fakkaatu jedhameeti jira. Somaaliilaandiin Ameerikaan handhuura galaana biyyattii irratti buufata waraanaa akka ijaartu eeyyamaa jirti kan jedhamu ilaalchise waan mari'atan qoratamanii jiru. Kanas immoo qorannoo ilaalaa jira jechuudhaan Niiwuyoork Poostiin dubbateetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangamaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha GMN subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas immoo yaada qabdan koomantiirra nu kaasiniin jedha. Galgala gaarii qabaadha.